السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ولتن كبجمتوتا في ردفتوتا مدنا جينيا نجان كينيا لقاف تبقت أمري بك جرت مرت سنا جوجتا أرجع ردفتوتا كينيا دولي بيا كيسا كبني دفن جر أدوغو يارا كسن أجلس سواني سيد دويتي حاجات أمور سجنتا كينيا ترتين كيس النفانا تون أفيرا كينيا كوميشنين مرقد على نماتي وبيا غورينا ما تكلت لميلين نجات إبا ولا جيفمو بيكسيسه كسماس نموت صدمي جا أول ميت أنك أما همان إرجعوس بيكسيسه ammaan dura sajjechaan gara jabeenyaa kullee liftoota sirna nafxanyaatiin raawwatamuun ni yaadatama. Walumaa galatti lammiileen biyyattii akka waayee akka dalaganii guyyaa irraa ajjeefamaa jiru. Lola tibbana godina Walloo aanaa baatee keessatti hidhattoota naannoo Affaariin Oromoota Walloo irratti adeemsifamaa tureen haalli uummanni keenya keessa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Uummanni manni isaanii jalaa gubatee jiru eessa akka jiranii fi maal gubbaa akka jiran namuu beekuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo yoo dhaqee qoratuuf jedhu piippiin maqaa shanee jedhamutti laxxafanii qabanii hidhu. Ofiifis uummata kanaaf fala kaayan hin qaban. Waan nama gaddisiisu gandi Habilaaloo erga shiftoota Affaariin gubatee uummanni dadhabaa fi ijoolleen Oromoo kan barumsa baratan har'a baqattuu ta'anii gadi dhamaasuu jabaa keessa jiru. Nama gama biraa baqachiisanii horiin isaanis jalaa faffaca'ee rakkoo hamtuu keessa jiru. Kun osoo akkanaan jiru liyyuu hayli ilmi Oromoo tokko keessa hin jirreen Affaar akka magaalaa baatee hin seenneef magaalattii gadi xiqqoo siqanii waan daangaan Oromoo achi ta'e uummata ol ittisaa jiru. Uummannis rakkoo saba isaa akka hin qoranne godhaa jiru. Kun osoo akkanaan jiru kaabineen godinichaa araara jechuun oliif gadi kaachaa jiru. Qabeenya badee fi miidhaa qaqqabe osoo addaan hin baafatin dantaa aangoo ofiitti fuuxxiffataa jiraachuu maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Gaazexeessaa fi artistiin gameessi Ibraahim Haaji Alii addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Ibraahim Haaji nama ogummaa hedduu qabanii fi aartii afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaacha guddaa taasisuun beekaman. Ibraahim Haaji Alii addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Namni gameessi kun waggaa dabreerraa eegalee dhukkubsachaa kan turan yoo ta'u yeroo dheeraaf yaala irra jiraachuun gabaafame. Ibraahim Haaji Alii koree walta'iinsa afaan Oromoo keessatti baroota hedduuf kan tajaajila yogguu ta'u Faanaa Biroodkaastiin Koorporeet keessatti gaazexeessummaaf yeroo dheeraaf hojjetaniiru. Keessattuu sagantaa isaan qopheessanii dhiyeessan Faanaa afaan Oromoo jedhamu namoota hedduu biratti jaalatamaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1968 gaazexaan Bariisaa yoo hundeeffamu hundeessitoota keessaa tokko akka turanillee ni himama. Sirni awwaalcha isaaniis kaleessa roobii waaree booda sa'aatii 9tti magaalaa Finfinneetti raawwatamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 7ffaa bara hojii 6ffaa mana maree 5ffaa har'a gaggeessee muudama miseensota boordii Biroodkaastiin Koorporeetii Itoophiyaa raggaasiseera. Dr. Alamuu Simee walitti qabaa boordichaa taasisuun muudeera. Haaluma kanaan Dr. Alamuu Simee walitti qabaa Dr. Ergoogee Tasfaayee miseensa adde Yetnaabarsh Nugusee miseensa Piroofeesar Mararaa Guddinaa miseensa obbo Yeshiwaas Tasfaayee miseensa Ustaaz Abubakar Ahmad miseensa adde Kaamiyaa Junaddii miseensa Dr. Arraaguu Baariyee miseensa taasisuun muudeera. Manni marichaa wixinee labsii miidiyaalee dhiyaate qorachuun koree dhaabbiif qajeelcheera. Akkasumas wixinee labsii koomishinii naamusaa farra malaamaltummaa irraa deebiin fooyyessuuf dhiyaate qoratee koree dhaabbiif qajeelchuu ibsame. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Aloo salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkami nagaa fayyuma? Fayyaadha kana kanatti alhamdulillah. Ayyee muhee callaan jedhama miidiyaa madda nageenyaa irraan sinii bilbilaa waa'ee ammaa lola tibbanaa aanaa baatee keessatti deemaa ture sanii mee yeroo ammaa kana lolli eessa gahee haalli lola sanii maalirra jira ka jedhuu fi walumaa galatti asirraa haa kaanuuti isa kan boodatti deebina. Egaa waraanni aanaa baatee kun dhaabbata soonti jedhamu jiru torban tokkoof walitti fufinsaan deddeemaa ture. Egaa guyyaa lama kana dhaabbate wanni jedhamu hin jiru dhaabbata sii fakkaataa wanni tokko dhaabbate kan jedhamu guutuutti amala dur ture sanarraa yoo jijjiiramedha. Amala dur ture sanarraa wanti jijjiirame hin jiru humni hidhate kun deddeebi'ee akka dhufu jiru agarree guyyaa har'aas kaleessa siyaaliiwwan adda addaa uummata keenya irratti akka dhufaasa baruudhaaf yaadii adda addaa godhaa jira. Ayyee. Wanti dhaabbate hin jiru wanti dhaabbate jedhamee jala murteessamee haasawamu waan jiru waan ammaa taadha
rakkoodhuma jira jenneeti dubbanna kaaniti rakkoodhumarra jira jenne. Kalees har'a humni hidhate gama naannoo Affarii uummata keenya waraanuudhaaf fuullahee turaate ol gama keessan. Guyyaa kaleessaas guyyaa har'aati humni hidhate jechuun lafti kun ilaaluu irraa kaasee garba Coqortii jedhamu jira hanga garba Daamatotti humni hidhate kun garba Daamatoo irraa kaasee yookaan hanga Gurree bakka jedhamu jira hanga achiisan humni hidhate kun yeroo baay'ee deddeebi'ee bakka adda addaatiin cabsee baay'anii lubbuurra wareegama uummata keenyarra godhaa ture guyyaa har'aa fakkeenyaaf garba Coqortii irratti uummata gaajileen isaanii humni hidhate kun dhufee uummata keenyarratti baasa banee ture akka carraa uummata keenya keessaa wanni miidhamee jiru miidhaan uummata isaanirra ga'e malee uummata keenyarraa hin miidhamne malee guyyaadhuma har'aa kana garba Coqortii irratti dhukaasni uummata keenyarratti banamee ture. Tole uummanni buqqa'ee manni irraa gubate abilaaluu fi bakkoonni tokko tokko guutummaan manca'ee ture. Haalli qabeenyi barbadaa'e akkamii ammoo uummanni achirraa buqqa'e sun garam deemaniiranii mootummaa walitti qabee iddoo tokko jira ammoo moo eessa jira uummati suni nuuf himee kanarraa isa. Uummanni keenya taa'ee waraanni kun bakka guddaan xiyyeeffatee ni gaggeessee babal'ifannaa lafaa kana keessatti ganda abilaaluu jedhamtu irratti fi ganda booraa fi akkasuma immoo qallaa odaa bakka jedhamturraa kan abilaaluu irraa kaasee kanaa sootee achirra miidhaa guddaa geeraa wareegama guddaa kaffalamee mannis gubateera waan ta'eef uummanni achirraa buqqaan uummata hedduu baay'eedha nama baay'ee lakkaa'amudha gandi sun ganda mana barnootaa sadarkaa tokko kaasaa gara sadarkaa 8 qabudha akka magaalaa haaraa dandeenyaa bakka namni jiraatonni baay'een jiraachaa turan namoonni achirraa buqqa'an eessa jiranii isaanii hin beekamu warri dhiiraadhaa fakkeenyaaf amma hidhatanii ganda isaanii naannawaa isa eeggachaa jiranii humna hidhate qabuun fakkeenyi dhalaa fi maatii fira addaan faca'ee jira waan nama gaddisiisuudha harma jiranii isaanii hin beekamu namni keenya duuba jeereechuu jireenya baqaarra jiru. Loon isaanii hoo namoonni kun jireenyaan loon qabaa ra'ee qabaa sa'a qabaa gaala qabaa akkam godhaniiran lubbu qabeeyyii kana. Yeroo ammaa kana beekteeti yeroo ammaa kun nagaa oomishni hin jiru duraan oomaan hawaasni nyaatee ture labaffaa immoo waraana kana kan jedhamu manni oomishan qabu yeroo ammaa kana keessa ishee amamte citaa wanta agadaa jedhamu walitti qabatee yeroo kaatan turanii manni warri isaan qabu fa'aa fakkeenyaaf saffidatanii gara firaa warri kan hin qabne kan ta'e immoo addaan hojii bultee tokko naannoo sanii gaammanni hin jiru beekaa akka firaatti faffacaasanii addaan jiran hin jiran jallee beekna malee gaa namoota kana faffaca'anii waan jiraniif haala ittiin jiran iddoo beekuun nama rakkisa jechuudha mata buqqaaniidha waan ta'e baay'ee rakkisaa jechuudha haalli waqxaa keessa jiranii. Hayyee mootummaan bakka takkatti walitti isaan qabuudhaaf to'achuudhaaf waan kana bakka takka akka isaan hin miidhamne yaalii wanti godhe jira uummanni hoo yaalii waan godhe qaba. Jechuun uummanni keenya ofii baraan ammaa kana mootummaa qabu hin jiru mootummaan jechuun namni nama gargaaru waraanni kun otoo mootummaan jiraate qabeenyi meeqa gubatee uummanni meeqa mana isaarraa buqqa'ee lubbuun meeqa odoo mootummaan jiraate kanuma dhaabsa ture kanuma furmaatatti kenna ture kana namni miillatee irraa amma uummata kana akkana jireenya kanaatiin akka jiraatan jedhe tokko hin jiru jechuudha wanni tokko quba qabu uummanni keenya rakkoo dhumarra jiraachuu firaatu akkuma ol beekanii wal gargaarsuma kanaatiin malee mootummaa irraa wanni tokko godhamutti hin jiru namni isaan quba qabaatus hin jiru jechuudha gaafuma. Liyyuu Haayiliin achitti gaafana achi jira jedhame yeroo dhageenyu magaalaa baatee akka Afaarisheen qofa yaaddoo mataa isaaniitiif jecha achi ta'an jedhan ol siqanii ati yoo waan kanarraa hagam quba qabda Liyyuu Haayiloota san Liyyuu Haayilii san keessa leenjiftoonni ilmaan Oromoodha warri Liyyuu Haayilii kana keessa leenjifamanii achi waan kana keessa jiran ni jirammoo moo Liyyuu Haayiliin kun warrootuma Gondorii fi Baahirdaar keessatti leenjifam fuudhanii achi kaahan. Gaa kun akka carraa qaamaan bakkoota adda addaa argaa jirraa waan nama ajaa'ibu nama tokkorraa kan nama naannawaa sanitti biyya keenya waan ta'eef naannawaa sanii namoonni beekan namoonni achitti ganda kan dhalatan waan naan jedhe keessaa namni guddaan tokko gadda sobanii lafa burqaatan nu gadhisiisan jedhe mootummaan warri jarri kun naftinyaanii fi wayyaaneen akkariin sobanii burqaarraa lafa oromoodhaa nu gadhisiisan har'amma waraanaan humni abilaaluu nu gadhisiise si gargaarra jedhanii harka lafa jaraatiin humni mootummaa naannoo amaaraa libaanii dhufeera eega kanaaf booda ganda kanas eeguu qaba egaa uummanni lubbuun bee waan baay'een ta'e booda dhufanii ganda sanirraa ganda waraanni irra ta'e ganda arfaanne lubbuun bee qabu gaate isaan eeguu dhiisanii dhufanii magaalaa irraa lafa meetira 200 hin taane daqiiqaa 5 hin taane dhufanii as kaampii godhatanii humni libaanii as eegaa jira jechuudha kana jechuun maal agarsiisa kanaa gadii
jiru lafa keenya kutaa kaleessuu miidhaa turanii har'as miidhuudhaaf jechuudha lafaan gara bal'atu lafa oomishni garaagaraa ture kana muranii magaalaa jala ta'anii magaalaa eegaa jiran jechuudha. Inni isaan hin galle kun waan gaafii abbaan gadi dhalata aanaa kanaa uummanni aanaa kanaa gaafii ta'uu qabu waan kana ta'e yaada jechuudha. Tole uummanni amma yoo gad deemuu barbaade abbaa fedhes kana gahaan deemus kan waan biraatiif deemus bakka liyyuu hayiliin jiru sanii gadi darbuu hin danda'u. Jechuun liyyuu hayiliin kun waan si ajaa'ibu bara kan maal godhu liyyuu hayiliin jechuun naannoo tokko eeguudhaaf humni dirqama qabu liyyuu hayilii naannoo sanitti naannoo Amaaraa jala jiru fedhe taanaan. Dirqama egaa qabaatanii daangaan keenya odoo achi ta'in egaa daangaa eeguu mirga qabaatanii daangaa naannoo isaanii eeguu mirga egaa qabaatanii dirqama biraa isaan sabeessa biraa qabsiisu lafa keenya nu bulchiisu ture malee lafa manaa dhiisanii ganda lama magaalaa guddaa kana lama dhiisanii maaf achi kaa'an uummanni darbu kan dhumus paartimmaa tokko irraan qabanii barisan haajaa tokko qaban jechuun lafa keenyadha kumaara kan inni taphaa turan haqa tuuta jiran jechuudha. Hayyee buleessa keenya galatoome wanni uummata keenyaaf dhaamtu yoo jiraate carraa siyaa kennu. Egaa uummanni keenya kaleessas uummanni wal lolaadha ofirratti hirkatee lafa isaa eeguu beekaa hin eeggataa ammas uummanni keenya bakka jiru quba wal qabaannee uummanni keenya har'a yeroo ammaa kana gurruu irraa kaasee aanaa baatee hanga gara daamatu hidhatee qawwee dola kan keenya eeggachaa jira gara hojjetee gara jiraatu hin qabu jechuudha waraanaaf qawwee gurra baatee lafa isaa eeggachaa jira uummanni keenya kan alaa keessaa wal quba qabaatee dirqama lafa keenya eenyu lafa keenya kennuu hin dandeenyu biyya keenya kennuu hin dandeenyu waan dandeenyu wal bukkee dhaabbannee daangaa keenya lafa keenya eeggachuu qabna jira jechuudha mootummaa fi nama tokko abdannu hin qabnu abdii keenya rabbii fi qawwee keenya waan ta'eef lafa keenya waan qabnu wal gargaarree eegsisuu qabna jira jechuudha. Hayyee galatooma buleessa keenya waan gaafii deebiin wajjin gootee ulfaadhu siin jenna.